Iyyannoo tokkoffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Akkam jirtan qopheessitoota qophii dhaddacha jaalalaa. Waan hedduu isinirraa barataa jirra. Rabbiin isinirraa jaalatu. Hojii keerii irratti isin haa gargaaru jechaa gama iyyannoo xiyyaatti dabra. Maqaa kiyya himuun fedhu. Gurbaa tokkoon biyyatti wal jaalanna. Inni dhimma dalagaatiif gara biyya Arabaa imale. Anas Rabbiin naa laaffisee barnoota dhiisee gara biyya Arabaa dhufe. Barnoota dhiisanii biyya Arabaa deemuun waan gaariidha. Nama hundaafuu waanuma hawwatu waan guddaa mire. Culamaa'iin ganamaa galgala kophaa teessan biyyaan bahinaa ja'anii ijoollee dubraa gorsan. Namni gariin ammoo yaa Rabbi biyya Arabaa nageessi jee du'aa godhachuu jira kunoo. Akkasi. Haaya. Gaafa biyyaa bahu barnoota dhiisee bahus yoo Rabbiin na gargaare haala gaariin diin barachuuf Rabbii kiyyaaf ahadii seene. Akkuma biyya Arabaa dhufeen Qur'aana qara'uu eegale. Maatiin kiyyaas ganamaaf galgala kanuma naaf dhaaman. Eega biyyaa baatee barnoota diin irratti xiyyeeffannaa kenni. Nuti mallaqaate hojjettee nu ergitu hin barbaannu. Jiruu ta'e irratti xiyyeeffadhu. Nama diilaalladhu bultii jaarinaan jedhan. Keessattuu abbaan kiyya waan kana haalaan natti jabeessa. Nama Rabbi sodaatu kaniin amaanaatti si kennu natti fidadhu naan jedha. Maasha Allah, kun abbaa gaariidha. Rabbiin nama akkanaa nuuf haa heddummeessu. Duba isiin nama akkasii harkattee mokkam? Osoma haala kanaan jirru gurbaa gaafa duraa biyyatti wal jaalannu kana wajjin telefoonaan wal argine. Gurbaan kun nama gaariidha. Garuu nama diin qabuu miti. Qur'aanumaa hin qaraane. Anammoo nama diin qabu fedha. Gurbaa kanas nin jaaladha. Tahullee gurbama kana hanga danda'een diinitti dhiyeessuuf yaalii gochuu jalqabe. Anaaf atiif dura bultii hojii jaaruuf deemna. Kanaafuu haala gaariin diin bari. Qur'aana qara'i. Ulamaa'ii jalatti galii barnoota diin hordofi jedheen. Afaaniin itti himuu qofa osoo hin taane garee waasaappii kan ofii keessatti baradhu keessa galchee karaa itti mul'ise. Garuu gurbaan kun akka ayyaadinaaf hin taane. Barumsa diiniitiif xiyyeeffannaan kennu. Abbaan kiyya natti bilbilee mee nama siif ta'u argattee naan jennaan gurbaa warra abaluusa wajji haasa'u jirra. Garuu nama diin qabuu miti. Akka diin baruuf yaalii godhu jiraa jedheen. Abshiir nutis du'aa itti siif goona. Wanti guddaan ati toluudha. Yoo ati tolte innis ilaalee tolaa jabaadhu. Waa hunda dura garuu nikaha godhachuu qabdan. Gurbaan maanguddoo haa ergatu itti himinaan jedhe abbaan kiyya. Anis tole jedhee gurbatti hime. Akkasitti nikaha godhannee wajji jiraachuu eegalle. Eega yeroo muraasa wajji turree booda dhimma dalagaatiif adda baanee magaalaa adda addaa qubanne. Eega adda baanee boodas jaarsa kiyya hordofuun dhiisne. Halkaniif guyyaa diin irratti dammeessaa ture. Garuu ammas jijjiirama guddaa isarraan argine. Maaliif Qur'aana qara'uu diddee jedhee gaafannaan yeroo hin qabu naan jedha. Yoo guyyatti daqiiqaa 30 qabaatte daqiiqaa 5 Qur'aanaaf kenni jedhee kadhee dadhabe. Nuti ilmaan dhaluun duratti diin baruu qabna. Nama diin qabutu ilmaan ofii diin irratti guddisa jedhee hedduu itti wayyaadhus homaa jijjiirama irraa dhabe. Inuma haala isaa yoo laalu waan hedduu shakke. Sooshaal miidiyaa isaa karaa inni hin beekneen seenee ilaale. Waan nama ajaa'ibu dubartii hedduu wajjin haasawa qaba. Maali wanti akkanaa? Maaliif osoo jaartii qabdu dubartoota biroo wajji haasa'ita jedhee waan argeetti himnaan akka malee rifate. Ifa manaaf godhe amma boodatti hin deebi'u naan jedhe. Garuu jijjiirama takka illee irraan argine. Ammas isa amanuun hedduu natti ulfaate. Yeroo wal arginu hundaan salaata. Yeroo biroo garuu waan salaatu natti hin fakkaatu. Nama kana wajji haala kanaan itti fufuun hedduus na gammachiisaa hin jiru. Nama diin hin qabne irraa ilmaan horee jaahilummaa irratti ilmaan guddisuun hedduu yaaddoo natti ta'e. Ofirraa dhiisee obsee jiraachuufis jiruu tiyyata fuulduraatiif sodaadhe. Mee maal godhuu qaba? Obsaan isin eeggadha. Galatoomaa. Hayyee maal jettaan Usmaan? Diin qabaachuu fi diin beekuun waan adda addaati bara. Mee naaf hin galle? Hin garree manguddoota diin hin barin. Suuraa Faatihaa seeraan qara'uun beekan. Garuu hanguma beekan san jabeessanii qabatan. Waanuma beekaniin ibaadaa godhan. Rakkataa ni gargaaran, haqa namaan tuqan. Hanga beekumsa isaaniitiin waan danda'an hunda ni godhan. Namni akkanaa kun nama diin fiitiif bakka guddaa kan jechuudha. Gariin ammoo barumsa diin haala gaariin baree osoo beekumsa guddaa qabu islaamummaaf dantaa dhaba. Osoo Qur'aana qomaa qabu bakka haraamaa oola. Ajnabii wajji walitti laaqamee akka fedhita. Nama kanaaf beekumsa diin qabaachuun faayidaa takka illee hin buusne. Nama akkanaatiin nama diin qabu jechuun hin danda'amu. Dhugaadha. Namni bultii jaaruuf deemu sadarkaa beekumsaa qofa laaluun qabu. Nama beekumsa guddaa qabu kan ittiin dalaynee fi kan waan xiqqoo beekutti dalagan abadan waliin qixxaatan. Isa waan xiqqoo beeku tanatti dalaguutu irra jabaadha. Isa turre fayyadamuu jira. Islaamummaa beekuun qofti gahaa miti. Islaamummaan seera jireenyaati. Waan beekanitti dalaguun dirqama. Gurbaan intalti tun himattu kun lameenuu qabu. Beekumsa diiniis hin qabu, waan beekuttis waan dalaguun fakkaatu. Duuba nama akkanaa akkam godhan? Akkaan ayyaadutti ifiif gorsuu dhiiftee namoota hubannoo gaarii qaban osoo itti ergitee gaariidha. Yoo inni saahiba gaarii qabaate saahibuma saasan itti jabeessuutu gaarii. Nama tokko Qur'aana qaree jettee dirqisiisuu irra sadarkaa Qur'aanaa himtee fi akka inni Qur'aanaaf bakka guddaa kennu godhutu irra caala. Gaafa Qur'aanaaf bakka guddaa kenne inni ufumaaf qara'uu eegala. Akkasi. Isiin hanga humna siitiin isa jijjiiruuf tattaaffii gootee jirti. Garuu akka yaadde isa godhuu hin dandeenye. Amma osoo karaa nama birootiin yaalii gootee irra gaariidha. Waan hafe gama abbaa murtii dabarsina. Iyyannootti aantutti cehi. Tole.
Dhaddacha jaalalaa iyyannoo lammaffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Akkam nagaya jirtu qopheessitoota qophii dhaddacha jaalalaa. Ani intala umrii 21ti. Gaafa waggaa 14 ture abbaan kiyya gurbaa tokkoof na kenne. Gaafa inni nikaaha na godhu hanqubaa hin qabu. Natti sin himne. Haadha tiyyaanis hin mari'anne. Jal'isee nikaaha na godhee nutti hime. An akka malee dallane. Garuu jecha takkaa dubbachuu dadhabe. Haati tiyyas waan takka godhuu hin dandeessu. Abbaan kiyya ganda keessatti akka malee sodaatama. Namni tokkollee ol jedhee fuula keessa sallaalu. Obboleewwan tiyyaa fi haati tiyyas akka malee sodaatan. Wanti inni ajaje hundi mormii takka malee hojii irra oola. Haala kanaan hayyama kiyya malee dirqiin na heerumsiise. Abbaan kiyyaa fi haati jaarsa kiyyaa ilmaan abbaa tokkooti. Garuu haadhaan adda adda. Mee akkam jette? Bakka tan adda nu baasi. Akaakayyuun isii jaartii hedduu qaba. Abbaan isiitii fi haati jaarsa isii obboleewwan. Garuu haadhaan adda adda jechuu. Anaas tanumatu naa gale. Haaya. Eega nikaaha naaf fidee booda waraqaa naaf fixee gara biyya Arabaa na erge. Abbumaatu ergaa? Hayyee. Eega biyya Arabaa dhufee booda jaarsa kiyya kanaan asitti wal arginee wajji jiraachuu eegalle. Dhugaa dubbachuuf wallaahi an jaalala gurbaa kanaan qabu. Yoo dura itti dhufuus gammachuu malee itti dhufe. Ammas gammachuu malee hojii jiraachuu jira. Eega hojii jiraachuu eegallee amata 6 guunne. Ilmaanis argannee jirra. Jalqaba irratti lakkoo arganne. Ijoolleen nuuf dhalatte akka malee dhukkubsannaan biyyatti ergine. Biyyattis fayyuu diddee takka duutee takka ni jirti. Jiruun biyya Arabaa hedduu natti ulfaannaan obboleewwan kiyyatti bilbilee ka'ee galuu fedha jedheen. Abbaan keenya siif eeyyamu malee miila takka illee achi hin kaasin. Yoo ati galte inni haadha teenyatti roorrisa. Situ akkana godhee jedhee isii wal dhaba. Yookiin ajjeesaa yookiin adda bahan. Kanaafuu adabadhuu taayinaan jedhan. Magan nama nagayaa ajjeesuun akkamitti taati? Abbaan gariin bar akka mootummaa abbaa irreetti sodaatama. Kanaaf sodaa daangaa dabranii waanuma nama ajjeesu sehan. Ajaa'iba. Osoo naaf tolee gurbaa kana wajji halkan takka buluun fedhu. Isa wajji kaasa tokkorraa nyaachuun fedhu. Yeroo hedduu jalaa deemee maatiin kiyya na sodaachisanii itti na deebisan. Yoo an dhiisee biraa deema jedhu obboleewwan kiyya hundi na arrabsan. Ati ummaa teenyaaf dantaa hin qabdu. Akka isiin miidhamtu feeta. Kanaaf jaarsa kee dhiistee biraa deemtaa naan jedhan. Haalli kun hedduu na dhibnaan jaarsa kiyya kanatti dubbadhe. An fedhinnaa ta'e hin qabu. Ganna dhiisi jedheen. Hayyee akka nikaaha sirraa buusu yoo feete waan sitti baase birrii 100 fidi naan jedhe. Yoo 100 harkatti natti kennite ammuma nikaaha sirraa hiikee gassi dhiisa naan jedhe. An ammoo mallaqa hangana gahuu hin qabu. Isa wajjinis jiraachuun fedhu. Gama kaaniin obboleewwan tiyya natti roorrisan. Rakkoon ummaa tiyyaatis yaaddoo natti taate. Mee shari'aan Islaamaa furmaata akkam naaf qabdi? Obsaan isin gadha. Galatoomaa. Hayyee maal dhamtaaf? Furmaata shari'aa abbaa murtiitu dhiyeessa. Kanaafuu yaada irratti hin kenninu jetta? Iyyannoon sii akkas jetti. Furmaata shari'aa naaf kannaa jette. San abbaa murtiitiif dhiifna. Iyyannootti aanutti ca'i. Tole. Dhaddacha jaalalaa iyyannoo sadaffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Ani kanin jiraadhu biyya Arabaati. Bara 2016 keessa gurbaa biyya jiru tokko wajji waliif gallee nikaa hidhanne. Eega nikaa hidhannee booda an gara biyyaa galuuf qophii eegale. Tanuma keessa jaarsa kiyya mootummaan barbaadu eegallaan ka'ee biyyarraa baqate. Eega inni biyyaa bahee ammaal godhuu gala jedhee taa'ee dalagachuu eegale. Achi booda jaarsi kiyya akka bakkaan jirutti natti dhufuuf yaalii godhee naaf hin milkooyne. Inni bakka jirutti dalagaa hin qabu. Kanaafuu anatu isa gargaara. Baatiin masruufa isaa ergaaf. Osuma haala kanaan jiraannu inni dubartoota biroo telefoonaan haasofsiisuu eegale. Waan kana ragaan mirkaneeffadhee maali jedhee gaafannaan dhiifama naaf godhe amma boodatti hin deebi'u naan jedhe. Anis hayyee jedhee dhiifama godheef. Garuu amala kana dhiisuu dide. Dubartoota hedduu wajji onlaayinii haasawa. Hunda isii fuudha jedhee ahdii seenaaf. Anammoo waan kana obsuu dadhabe. Hayyee yoo dubartoonni onlaayinii siif caalan isaan faanaa deemi. An haala kanaan si wajji jiraachuun fedhu jedheen. Hayyee nagaatti naan jedhee telefoona kiyya bilook godhe. Achi booda itti bilbiluuf yaalii godhee argachuu dadhabe. Baatii 2 guutuu na dubbisuu dide. Baatii 2 booda telefoona birootiin itti bilbilaan ansi hiikeera maal godhuuf natti bilbiltanaan jedhe. Booda irra hedduu fagaachuu isaa argee eessuma kiyyatti hime. Eessumni kiyyas isa dubbisee walitti nu araarse. Ammas yoo xiqqoo turru inni bakkuma duraatti deebi'ee intala biroo haasofsiisuu eegale. Maaliif waan kanan dhiistuu jedhee gaafannaan ammas kana natti haasa'uuf dhufte an fedhii ta'e hin qabu intala biroo fuudhuuf barbaadataa jira. Ansi hiikee jira maatii keetitti himi. Yoo amma himuu diddee gaafa biroo natti deebitee na hiikinaan jette isin hiikuu beekinaan jedhe. Ajaa'iba. Eega inni hiikee maal godhuuf maatii ifiitti himtire? Ka hiiku isa. Tan hiikamtu isiidha. Maatiin bakka tanaa maal godhan? Nikaaha fi xalaaqatu harkaa wal dhahe. Haaya. Ammas inni jijjiiramuu dinnaan obboleessa isaatii fi haadha isaatti hime. Haadhaa fi obboleessitti bilbilanii wal dhabuun gaarii miti araaramaa walitti deebi'aa jedhaniin. Ani isii hin fedhu. Nikaaha irraa buusee jira jedhee dide. Haadhaaf obboleessi isaa waan kana naaf himnaan amanuu dadhabee ofii itti bilbilee dubbise. Wanti isaan jedhan dhugaadhaa jedheen. Dhugaadha ansin barbaadu naan jedhe. Hayyee yoo akkas taate na hiikuu keessirraa dhagahuu fedha jedheen. Si hiike naan jedhe. Meeqaan na hiikte jedhee gaafannaan 3 rabbi karaa godheen si hiikee adda fixannee jira naan jedhe. Inni akkana naan jennaan abbaa kiyyatti bilbilee waan hundaa himeef. Abbaan kiyya warra isaa dhaqee gaafannaan
Gurbaan bilbilee nutti